السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشي كبدم دوتر رفتة سالحة إمتي وبشتر جرتو نجا كيساني فيوما الحمد لله النجا فيا كوتي سن اللي بكدرتن ربي النجا فيا سن هاتا سيسو أكاسو مكان موني لايكي ناغوتن بايتكو غلطوما ملايكي غدا فيديو كو لايكي غدا فيديو غبابدو دقيقة سدي كنا نموني تركي فراشي تراسي بيردون كيساني كا ديزايني نغافتو jechuudha yeroo baay'ee kanaaf animmoo bilbila keessa suuraa hin teessisu asirratti akka kana walitti qanaabbaree inshallah yeroodhaan isinii gadhiisa asumarraa ilaaltanii ala kanaan viidiyoo dhaabdanii screenshot gootanii kana ittanii argachuu dandeessu jechuudha keessaan inshallah arabiyaa masjidillee ta'uu waa hundayyuu jechuudha al tokko asirratti yoo gadhiisame suuraa of biran keenya jechuudha sababaan isaas bilbilan nama jalaa guutaa akkasuma immoo namoonni tokko fakkeenyaaf isa ji'a damoota fudhatan isa ji'a lama yookiin waan ji'a sadii waan torbee lama waan torbee tokko dursitanii isaaba nama hojjechiistanii gatii nama gaafattu jechuudha annaa gatiin bakka tokkon taa'u biyya keenyatti yeroodhaan gatiin dabalaa nuga dubbachuuf wanti qannasu hin jiru jechuudha yeroo ammaa kana guyyaan ol dabalaa buluu malee beenzila nadaajii takkas ta'e jedhanii alii doolaaratu maal ta'edhanii maal beenna waansa rabbi khayriyaa godhu hundaaf inshallah innaa gatiin bakka tokkon taa'u jechuudha laammasa waa'ee afataa kana carqiinii guyyaa amma marsaan tokko dhume kan biraa fidanuun nutti dabalu jechuudha garuu nu wanti bicuun dabalee jennee haala xolii gatii isin irratti hin daballu ala garuu dabalaa bulu yeroo immoo oofarii dabalaa yeroo sana immoo dirqama jechuudha dabalanii gurguru kanaaf amma namni tokko waa ajajachuudha adda gatii hisaaba nama gaafatee hisaaba hunda attaqaalalee ka'ee baree akkaawuntii ergi jettanii torbii tokko 10 firee tokko ji'a tokko iyyuu fa'i tursitanii ergitu jechuudha yeroon ilaalu waan ji'a dura 10 firee dura hisaabni hojjetamedha gatiin bakka sanan jiru innaa mana dabalee mana irratti dabalaa jechuunis immoo ni ulfaataa kanaaf inshallah yeroodhuma qophooftanii jettan fakkeenyaaf maallaqa keessan harkaan gaattanii guyyaa 2-3 yeroo isinii hafuu kisitti waliin haasofnee dhukkubaan jiru adeeko dhukkubaan jiru innaa yeroo akkasii isinii hafuu gatii eeyyin fayyireen fiqir